Kanaafuu nu nama tokko jedhamna, nama sadii jedhamna jechuudha. Anillee nama, innillee nama. Walaakin nama lama hin jedhamnu. Nama lama jedhamna malee nama tokko hin jedhamnu jechuudha. Isa kana kanaan gabaabsee gaaffiin kan keenni lammaffaa maal ture? Kiristaanonni Yesuus Kiristoosii nama. Garuu immoo Waaqayyootu bifa namummaatiin isa keessaan dhufee mul'ate. Waaqayyoon keenya nama ta'ee mul'atuu danda'a. Yoo Waaqayyoon keessan ka warra muslimaa nama ta'uu hin danda'u ta'e rakkoo madaa keessaniiti jedhu. Isa kanatu gaaffii natti ta'ee jette. Inni jalqabaa Waaqayyoon waa hunda gochuu danda'a. Wanti isaaf hin danda'amne tokkollee hin jiru. Wanti isaaf hin danda'amne tokkoyyuu hin jiru. Rakkoon maal eessa bira jennaan isaaf hin malu nama ta'uun ay gabbaa'uun. Respektii waaqarraa fi miti kun Waaqayyoon nama ta'uun isaaf hin malu. Ani hin jijjiiramu dhala namaa waan hin taaneef hin jijjiiramu dhala namaa hin ta'u jedhee dubbata macaafa keessatti Waaqayyoon nama ta'e yoo jettan hin saalfattanii isin sheemin isin hin qabu. Akkamitti nama ta'e Waaqayyoon jettan. Ana akkasii hin jennee qoy afaan irratti nama irratti qabda. Si fixachiisee waan dubbadhe. Jechuun yaaduma jaraan siif ibsuu jira. Nama ta'ee dhalate yookaan immoo bifa namaatiin dhalate Waaqayyoon hin jijjiiramu. Nun immoo kiristaanotaan hin jechuutti jira walumaa galatti. Waaqayyoon hin jijjiiramu. Isaaf hin malu. Fakkeenyaaf namni tokko meegaa rabbi naaf hadhisu fincaan ofii fincaa'ee namni dhuguu hin danda'amu hin danda'u. Giifti dandeettii isaan dhabdaa? Hin dhabdu. Namni fincaan dhuguu fincaan ofii fincaa'ee dhuguu hin danda'a dandeettii isaa qaba. Garuu maali isaaf hin malu fincaan dhuguun? Waan kosii nyaachuun isaaf hin malu dhala namaadhaaf. Akkuma kana waaqaaf illee hin malu dhala namaa ta'uun gaddeebi'ee dhala namaa ta'uun waaqaaf hin maluudha malee hin danda'uu miti dandeettii isaa dhabee yookaan hin danda'uu si jechuutti hin jiru. Hin malu waaqaaf ay gabbaa'um laamlaaq. Kana kan jechuutti jiru. Waaqayyo nuuf fannifamee yeroo garii immoo waaqni silaa maaliif jennaan cubbuudhaaf dhufee nuuf fannifamee jira. Waaqni Waaqayyoon yaadi giifti siif hin dubbachuutu jira. Waaqayyoon badii yookaan cubbuu addaam dalage sanuu ka amata dheeraa amata meeqa duraa sababa addaan baala wahii kutee nyaatetti Waaqayyoon guddaan kun dhala namaa hunda cubbamaa godhe dhala namaa hunda cubbamaa godhe addaamtu baala nyaate waan ta'eef baala nyaate bar waan biraan godhe baala kana nyaatiin cabsee nyaate sababa kanaatiif dhala namaa hunda cubbamaa godhee ka'ee ofii isaati cubbamaa godhee ka'ee sababa dhalli namaa kun yoo dhalatu cubbamaa ta'uuf ammoo cubbuu sana achumarra taa'ee isinii dhiisee reechuu dhiisee dhufee bifa namaa fakkaatee gadaameessa dubartii keessa taa'ee ji'a 9 achi keessa taa'ee maaloo kana dhiiga laguu kana dhuga namni gaafa garaa dubartii keessa taa'u riizqii biraan qabu nyaata biraan qallaba biraan qabu sana fayyadamee haala kanaan ji'a 9 booddee dhalatee Waaqayyoon shuufi Waaqayyoodha gaalaal. Maaliif cubbuttii sana dhiisuudhaaf shuuf Waaqayyoon kakuuwwan sana ganee kakuuwwan sana ani hin jijjiiramu tasumaa dhala namaa hin ta'u Waaqayyoon ifa homtinuu dhalli namaa hin argine keessa ta'a ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa ta'a inni ija namaatiin hin mul'atu kan jedhee kakuuwwan sana waadaawwan sana hunda diigee Waaqayyoon dhufee ija dhala namaatti mul'ate. Keef yu'raf kun dhalli namaa akkana Waaqayyoon akkana ganaadha. Jecha kakuu moofaa keessatti dubbate dhufee gana dhufee dhalatee jedha dhalatee dhanna qabatee maal jechuuf cubbuu sana dhiisuudhaaf cubbuu bar Waaqayyoon keenya ghafuurur rahiim Allah subhaanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samaawaati ati rabbii kan kee dhiifama gaafadhu malee siif dhiisa cubbuu ati dalagde hunda siif dhiisa bar gad bu'ee siif hin reebamu Waaqayyoon gad bu'ee siif hin tumamu dhala namaatiin ittiin murteeffamu murtiin du'aadha. Waaqayyoon dhufee nuuf du'ee jedhan jechuudha. Kanaafidha Waaqayyoon akkana ta'uu hin danda'u akka macaafaatti illee akka sammuu namaatti illee hin fudhatamu mucaa har'a dhalatteen takkaa kan charchii deemtee hin beekne yookaan immoo lallaba wahii dhageesse kan hin beekne lallaba islaamaa haa ta'u lallaba kiristaanaa haa ta'u akkanatti mana cufaa keessatti ka guddate wahii waamaati gaafadha. Waaqayyoon kan nama uumu kun gadi bu'ee nuuf jecha reebamee itti tufamee baqaqee dhahamee fannifamee cubbuu keenyaaf jecha cubbuu dalagnee miti sanuu cubbuu isa kamtu siniif dhiifame isaa du'a isa kamtu sinirraa hafe namni du'aan jiru lubni gurguddaan du'aan jiru
حتى هردفتون مالو حوارياتون يودو من يبر هندو أنيبر يوحنيس فاون وري مجافة بريسان يودو من يبر هندو أنيبر إنيوف ديره دوبا cubbuu keenyaaf du'e namni cubbuu dalagaan jiru kunoo naannoo bakka maratti cubbuun dalagamaan jiru khamrii dhugamaan jiru isa kami kan namni cubbuu waaqayyo isa kamiif du'e alaa kullin kun waaqayyoodhaaf hin malu sammuu namaa aqliyyaan hin fudhatamu ragaatiin hin jiru walumaa galatti kanaafidha islaamummaa keetti dafiiti seeni jedheen asumaan si akeekkachiisa giiftii dhagaa jirtaami sagaleen kun jiru gifti awwal sagaleen kun jiru ni jira oduma sin bira deemtanii ni jira sirriitti ajaa'ibatti jira ilaahii ko Inna naga silkii biraatti qofa gadhirfoona qaba sadii. kanaaf gifti dhaggeeffachaa turte yoo ta'e sirriitti waaqayyoo kan islaamaa kana Allah kana akka gabbartuu fi waaqayyoo Yesuus Kiristoos illee barsiisaa ture ka ammallee Museen faa barsiisaa turanii kan nuun gabbarru kanadha kan islaamummaa keessatti ummanni muslimaa kun waaqessu kanadha malee waaqayyoo sadii fi waaqayyoo lama ka dhufee nuuf du'e maal jedhamu kana miti sun ilaalcha dogoggoraati dhagaa jirtaa giifti maqaa isiitu akkana mee maal jettee siif deebi'eera haga ta'e wayiidha gaafiin kan ta'e. Gaafin na deebiiraan dhuga dubbachuuf kanneen leema beekaa garuu ka xiqqoodatti fakkaate maal seeta waaqayyoo hojii isaatiin karaa namaatiin hin mul'ata ka jedhu kara jedhu wayitti godhadhe yaa'anii inji waaqni nama hin ta'a kana leema beekaa hayyee galatooma inshaallah rabbi keeriyaa godhu. Ayyee abshiri rabbi siif haa laaffisu ammayyuu jabaadhu ishee. Aamin aamin. Atilleen jabaadhu of jajjabeessi ka erga karaarra buute. Isirratti baradhee beekuu barbaada sabuma sanii. Baradhu gurra ittiin waan khayrii dhagahan beektaa gurra cufatanii dhaggeeffatuu fi dhagahuu fi dhaggeeffatuun garaagara arguu fi ilaaluu fi arguun garaagara sii galaami namni akkanumatti ilaale malee yoo hin argine ta'e akkanumatti dhagee malee yoo akkanumatti dhaggeeffate malee yoo hin dhageenye ta'e rakkisaadha. Summun bukmuun umyoonii jala rabbi si baasee warra waan dhagee kana nama waan dhagee kana itti fayyadamee sammuu isaa keessa galchee si galaame dhuguma waaqayyoon kiyya ka akkamiiti kan hin gabbaruutti jiru kan akkamiiti waaqayyo waan hundaan humna kooti waan tokko gochuu hin danda'u jedhu fa'aa waaqessaa akkamitti waaqayyoodha jedhama hunda danda'a fayyisaa bara baraatti kadaa wakadaa keef yoo qalhaadha tasuma akkana hin jechuu hin qabu waaqarraa hin balu wanni akkanaadha jennee ammallee islaamummaatti hunda keessan isin afeerraa awwal yookaan munzir waasilu lallaba keessan itti fufaa namni dubbatu waan hin jirreef akkanumatti xiqqoo lallabanna haga isaan as yaa'anii awwal waasil munzirii fi mijatuun se'a Allahu alam. waan bareeda kaastanii ustaaz ilaal namni yeroo baay'ee hagam baradhu jedha barumsi guutuu isaa baratuudhaa miti fakkeenyaaf dura irratti bu'uura waan jedhamu kana yoo baratan kaawwan keessuma seenanii baratan bu'uura jechuun fakkeenyaaf amantaan keessaa ba'aa jiru suni sirrii akkan ta'in eegan baradhe kaan itti seenu sana immoo sirrii ta'uu isaa eeganaa gale kalas bu'uura jedhamanni kun lamuu irratti immoo waaqni amantaa san keessatti waaqeffamu yookaan immoo jechachi keessa jedhamu suni sirrii eegan ta'ini kaan itti deemaa jirus immoo eega qoradhe eega sirrii ta'uu isaa waaqayyoo sirrii yookaan immoo Allah sirrii yookaan uumaa sirrii ta'uu eega baradhe inni kunis bu'uura eega sanii isa sirrii sana eegan baree achi seenu amantaa sirrii sanatti seenu isa sana eega dogongora ta'uu barani eega sanii immoo amantaa sana keessatti kaan keessaa bahe keessatti wanni hordofamuu macaafichi seerri ittiin jiru namni isa barreesse akkasuma bakki inni dhufe yoo hin beekamin ta'e kaan immoo itti deemaa jiru sun bakki inni dhufee fi bu'uurri isaa eega beekame eega sanii isa seenanii achi keessatti immoo bal'inaanii keeyyata sanniin seerota achi keessa jiru barachuun duubarra ta'a. Ammaaf immoo bu'uurri namaa galuudha guddaan isaa bu'uurri yoo namaa galee jedhe homaa rakkoon qabu bu'uurri sinii galee jennaani ganaan baradha hin jedhina maaliif osoo dhumati nan baradha jettuu rabbiin nama fedhee
xiqqaadhan jedhu, guddaadhan jedhu, jaarsan jedhu, dubartii dhiiran jedhu guyyaa barbaade deemi jennaan duuniyaarraa si oofa. Ati immoo salphinni kee guddaan gaafa utuu waan biraa kadhattuu akkasuma islaamummaan ala jirtu yoo deemte salphina keeti. Rabbiin nama islaamummaadhaan ala gara kiyyatti dhufe hin hongaha jedhe nama akkasii hun isirraa hin qeebalamuu jedhee jira Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 3 lakkoofsa 85 irratti jechuudha. Akkasuma Rabbiin muslimtoota taatan malee akka gara kiyyatti hin dhufne suuraa Al-Imraan boqonnaa 3 lakkoofsa 202 irratti musliima taatan malee akka gara kiyyatti hin dhufne jedhee Rabbiin akeekkachiisatti kenne. Yoo kanaan alatti dhufne yoo rakkoo biraa keessa seennaa. Kanaafuu yeroon Rabbiin duuniyaarraa nu uufu hin beekamu. Arramoo borimoo saatii ammaatimoo umuriin ni dheeratamoo ni gabaabbataan hin beekamu. Kanaaf dhugaan bu'uurri amantichaa sii galee jennaan itti seenii. Rakkoo garagaraatti immoo hin sodaatinaa isiin jedhaan. Rakkoo garagaraa islaamummaa gaafa seentu rakkoon garagaraa si mudataa si mudata. Kaleellee mudataa turee jira. Sahaaba Rasuul Rabbii alayhi salaatu wassalaam hedduu mudatee jira. Rakkoon garagaraa mudatee ni jira. Biyyarraa ari'amuun ni jira. Rasuul Rabbii alayhi salaatu wassalaam mataan isaanii biyyarraa ari'amanii rakkifamanii tumamanii jiran. Barattoonni isaanii hedduun tumamanii rakkifamanii qabeenyi isaanii irraa fuudhamee jira. Fakkeenyaaf Suheeliin inni warra Ruumiiti biyya Makkaatti galee achi jiraata. Qabeenya guddaa Makka keessatti horatee gaafa inni islaamummaa fudhatee jedhu hijiraa gaafa inni qabeenya kiyya fudhadheen deema jedhu sharxii ati deemuu jedhanii nagaa keetiin qabeenya kee guutuu nu dhiisuu qabdaa jedhee warri Makkaa kaafirree jechuudha. Qabeenya isaa guutuu achi gateet islaamummaadhaan deemee jechuudha. Abbaan Bakirii akkasi Umar faan namni hunduu qabeenya ofii gataniiti qullaa qabeenya gurguddaa keessaa bahanii deeman. Rakkoon garagaraa na mudata namni jedhuu fi rakkoo duuniyaatti miti kalaalamu. Duuniyaa irratti rakkoon garagaraa si mudata hin dhibamta fayyuu dandeetta. Akkasuma beela'uu dandeetta dheebotuu dandeetta. Garuu sirraa darba duute jennaan sirraa darba. Rakkoon duuniyaarraa kuni gaafa duute ni dagatama. Beellis, dhibeenis, uffata dhabuunis gaafa duute sirraa dagatama. Firrisi jibbuunis gaafa duute sirraa deema. Garuu rakkoon guddaan yoo islaamummaan alatti duute rakkoon guddaan isa sani. Islaamummaan alatti yoo duute azaaba seenta azaaba keessaa ba'uu hin dandeettu. Haalata Rabbiin dhiiftee uumama gabbartuun haala nama waaqessitu yoo duute dhakaa waan garagaraa Rabbiin gaditti waaqessituun yoo duute kalas salphinni barabaraadha azaabni barabaraadha sheenaan barabaraadha si qabata. Kanaafuu rakkoo gabaabduu biyya duuniyaa kana sodaattanii illee of wannan jedhinaa of duuba hin deebi'inaa eega dhugaan sinii galee rakkoon ni darba waan ta'eedhaaf sinirra darba kottaati gara islaamummaa dhufaa. Warri dhugaan sinii galee rakkoo maatii rakkoo garagaraa sodaatan hin sodaatinaa. Rakkoo narra qaama keessan tuquu umaadhaa miti. Rakkoo azaaba boriisan isa santiyyuu cimaadha. Isatti keessaa hin ba'amne inni irraa kana keessaa ba'uu dandeetta isiniin jedhaanii. Ibnul Islaam illee ni jira inshaallah. Qortuu kana waliin